walitti bu'iinsi mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduu jiru naannoo Oromiyaa keessatti naannolee waraanni bilisummaa Oromoo socho'aa jiru jedhame keessaa hammaataa dhufuusaa jiraattonni himaniiru. Boonoo Baddellee, Arsii Dhihaa, godinaalee Wallaggaa, godinaalee Shawaa fi godinaalee Gujii lamaan keessatti walitti bu'iinsi adeemsifamaa jiruun lubbuun namaa akka bade qabeenyi barbadaa'e namoonni nagaa hedduun to'annoo jala ooluu jiraattonni sagalee Ameerikaatti himaniiru. Dubbiimaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa akka jedhanitti garuu nagaaf tasgabbii naannoo Oromiyaa mirkaneessuuf hojii olaantummaa seeraa haala qindoomina qabuun kabachiisuu mootummaan federaalaaf naannoo cimsuu isaanii ibsaniiru. Akka komii jiraattonni dhiyeessan kanarratti garee hidhate kan isaan shanee jedhanii waamantu lammiilee qulqulluu irratti haleellaa raawwachaa jira jedhan. Dubbiimaan waraana bilisummaa Oromoo idil addunyaa Odaa Tarbii gama isaaniin haleellaa lammiilee qulqulluu irratti raawwatameef mootummaa itti gaafatamaa taasisuudhaan himannaa mootummaadhaan isaan irratti dhiyaate akka hin fudhanne ibsaniiru. Tsahaay Daamxoo dabalata qabdi. Sagaleen Ameerikaa kan dubbise jiraattonni naannoo Oromiyaa godinaalee adda addaa erga mariin nagaa marsaa lammaffaa gaggeeffameen booda waldhabdeen mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti hammaatee itti fufeera jechuudhaan ibsaniiru. Obbo Hussein Kadir jiraataa godina Arsii aanaa Sirkaa ta'uu isaanii himanii lola mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti uumameen namoonni nagaan miidhamaniiru jedhan. Nama saddeeti uummata nagaa karaa irratti arganii namoota isaan qabanii achiin gara fuula waraana jiruutti deemanii turani. Erga waraanicha walitti dhiyaatanii booda jidduu waraana mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromootti dhukaasni banamee bakka dhukaasni banametti namoota saddeettan qaban keessaa lubbuu nama afurii dabree ture. Namoonni sanirraa kanillee namoota afurii kana buutan isaanii ni dhabamanii waraanni dhaabbateen boodallee mana saddeet gubanii gaafa guyyaa 25 immoo mana 23 gubanii kan uummataa jechuudha. Kan gaafa jalqabaa mana saddeetii walitti mana 32 gubate hanga ammaa jechuudha. Jiran akkuma gandoota sagal qabamanii baasa taree taa'ee beekama. Kanaatti jirutti uummanni buqqa'ee jira namni takka mana ofii hin jiru. Jiraataa godina Boonoo Beddellee aanaa Cawwaaqaa ta'uu isaanii ibsanii maqaan isaanii akka hin dhahamne kan gaafatan sagalee Ameerikaaf akka himanitti kamisa ganama naannoo sa'aatii 4 haleellaan diroonii Cawwaaqaa lakkoofsa 5 irratti raawwatamee lubbuun namootaa darbeeraa jedhan. Cawwaaqaatti lakkoofsa 5 Cawwaaqaa lakkoofsa 5 irratti diroonii namoota imaamaan nama 23 ta'u rukutteetti naannoo sanatti qabeessa sana fuudhuudha malee yookaan waraanaa mootummaan sana jedhamu jedhu yookaan immoo waraana bilisummaa Oromoo miti. Keessa ijoolleen itti seenuu ittiin waggaa 15 gadi utubaa jaajii ilaalee bootaawwaa ilaalee itti miidhamte. Godina Wallagga Lixaatti jiraataa aanaa beekii ta'uu isaanii kan himan maqaan isaanii akka hin dhahamne kan gaafatan erga mariin marsaa lammaffaa xumurameen as tarkaanfiin humnoota nageenyaa mootummaatiin lammiilee nagaa irratti fudhatamu cimee itti fufeeraa jedhan. Namoonni miidhamaa jiru shakkiidhaanis manumaa fuudhamee waraana bilisummaa Oromoo deeggartaa jedhuun namni fuudhamee kan ajjeefamullee jira. Kan hidhamullee jira. Qabeenyi batullee jira. Ati abdii uffatee jira beektaa. Akkasumallee mana hidhaa Gidaanii keessatti namoota 82 ol kan hidhamanii jiranillee jiru. Akkasuma gara aanaa Qondaala Beekii keessatti illee akkuma kana daran ulfaata beektaa dararaan xiqqoo jabaachaa deemaa jira beektaa. Haji Ibrahim Kamal jiraataa godina Arsii Lixaa aanaa Gadaba Asaasaa ganda Cafroo Shaashee ta'uu isaanii himanii rakkoo hawaasa naannichaa mudachaa jiru innaa ibsan. Mana hawaasaa abiddaan guggubaa turanii humna waraanaa akkasuma milishoota gandaatiin wal makaniiti. Yaabaa shanee yookaan ammoo suyyoo waraana bilisummaa Oromoo soortuu isintu sooreetiniin gaqqaxeelcheetiniin mootummaa kanaan mormaaraa waan jedhamu waytu ta'e sababa kanaaf jecha soduu guddaadha amma doorsisa hamatu jira. Miidhaa lammiilee nagaa irratti humnoota nageenyaa mootummaatiin qaqqabaa jira jechuudhaan jiraattonni godinaalee garaagaraa kaasan irratti kan dubbisne dubbii himaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa ennaa deebii kennan. Tarkaanfii olaantummaa seeraa kabachiisuu fudhachaa jirra kana cimsineetu kan itti deemnu jechuudha. Namoonni nagaa gidduutti kan shirkatti tarkaanfii godina Boonoo Beddellee aanaa Cawwaaqaa keessatti irratti fudhatame humni kun bittinnaa'eera. Humni dhahamee jira. Sababa Boonoo Beddellee aanaa Cawwaaqaatti dhahameen haaloo bahuudhaaf jecha aanaa shirkaatti uummata nagaa irratti tarkaanfii gara jabinaa fudhate. Jiraattonni godina Shawaa Kaabaa, Shawaa Kibba Lixaa, Shawaa Lixaa, godinaalee Wallaggaa, Arsii Lixaa fi Gujii lamaan dabalatee godinaalee biroo keessa jiran sababa rakkoo wal waraansa mootummaaf waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamaa jiruun rakkachaa jirraa jechuudhaan sagalee Ameerikaaf himanii jiru. Obbo Haayiluun gama isaaniitiin haleellaan mootummaan lammiilee nagaa irratti raawwate hin jiru jechuudhaan garee hidhate kana dirqisiisuudhaan gara mariitti akka dhufu taasisuuf tarkaanfiin fudhatamaa jiru cimee itti fufa jechuudhaan ibsanii jiru. Akka mootummaa naannoo Oromiyaattis akka mootummaa federaalittis tarkaanfii humna shoror keessaa kanarratti fudhannu cimsineet itti fufnaa jechaadha. Yeroo kamiyyuu caala dirqamee gara nagaatti akka inni deebi'u jechaadha. Gama waraana bilisummaa Oromootiin dubbii himaan waraana bilisummaa Oromoo idil addunyaa Odaa Tarbii mootummaan yeroo mariin nagaa gaggeeffamaa jirurraa jalqabee haleellaa naannoo Oromiyaa bakka hedduutti raawwachaa jira jechuun ibsuun himannaa mootummaan irratti dhiyeesse kan hin fudhanne ta'uu himanii. Oromiyaa bakka adda addaatti waraanni sirnichaa nurratti haleellaa gaggeessuu erga jalqabe mariin suniyyootu hin dhumiinidha.
Hangammaatti ittuma fufee jira. Miidhaan uummata irra gahaa jiru kan durii caalaa amma rakkina daangaa darbe ta'ee jira. Bakka adda addaatti uummanni nagaa miidhamaa jiru, ajjeefamaa jiru. Dirooniin yeroo adda addaa sirnichi itti fayyadamaa bakkoota adda addaa Oromiyaa keessa. Garuu asiyootti aanaa Cawwaqaa kan Bunnoo Baddallee keessatti argamu haleellaa dirooniitiin uummati nagaa 25 olitti ajjeefame. Kan miidhame immoo lakkoofsan beekamnedha. Garuu aanaa Sirkaatti keessatti mana 23 oli gubanii uummata yoo xiqqaate nama 6 bakka tokkotti raasanii kun immoo waan Oromiyaa guutuutti argaa jirrudha. Jiraattonni godinaalee Oromiyaa bakka garaagaraa irraa sagalee Ameerikaatiif yaada kennan waraanni bilisummaa Oromoos ta'e mootummaan marii marsaa sadaffaa itti fufuudhaan dararamni uummatichaa akka xumura argatu taasisuu qabu jechuun gaafataniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahayi Daamxoo Finfinneerra. Qinni xaa'oo mudatee ture oomisha keenya gannu jalaa buuseeraa jedhu qonnaan bultoonni aanaa oomisha midhaan biilaan beekamtu godina Arsii aanaa Loodee Hexxoosaatti kan imale oduu gabaasaan raadiyoo sagalee Ameerikaa kan dubbatan qonnaan bultoonni kun oomishi isaanii bara kana akkaan gadi bu'uu darbees yeroo midhaan walitti qabamuudhaaf gahetti roobe oomisharraan miidhaa gaheeraa jedhu. Bulchiinsi aanichaa hanqinni xaa'oo mudachuu eere garuu sana hir'isuudhaaf mala garaagaraa fayyadamuu dubbata. Biiroon qonnaa Oromiyaa gama isaatiin hanqinni xaa'oo dhiibbaan inni barana midhaan irratti fide hin jiru jedha. Galmoo Daawit dabalata qaba. Gandi madda bishaanii kan godina Arsii aanaa Loodee Hexxoosaa keessatti argamtu oomisha midhaan biilaa kuduraa fi kaaniin hedduu beekamti. Keessumaa qonni qamadii asitti mul'atu kan ganda kana maqaa yaamsisuudha. Amma ji'a sadaasaati. Waqtii oomishni itti walitti qabamu. Bokkaan yeroo malee roobee isaan danqusi qonnaan bultoonni ganda kana konkolaataa qamadii haamee calleessuun hanga argatan walitti qabaa jiran. Akka qonnaan bultoota aanaa kanaatti barri oomisha baranaa kun kan danqitti baay'ateedha. Keessumaa xaa'oon dhabamuun waan hangafaatii jedhu. Taaddasaa Awwaqee qonnaan bulaa ganda madda bishaaniiti. Oomishni baranaa akka duraanii hin jiru. Innuu maaliif akka duraanii hin taane hanqina xaa'oo irraa. Xaa'oo ganzabaanis maallaqaanis argachuu waan hin dandeenyeef akka duraanii argachaa hin jiru. Isa keessas immoo darbee qilleensis kanuma argitan kana biqilsee akka duraanii taa'aa hin jiru. Barana kuntaala 7, kuntaala 5, kuntaala 8. Agamirra lafa gamirra. Tushaarra 7 yaa'oo argamte. Ishinuu kanuma argitan kana ishinuu ganzabatti waan jijjiiramtu natti hin fakkaatu kanuma argitan kana ishis. Dargaggoo Juuneddii Kadris jiraataadhuma ganda madda bishaaniiti. Xaa'oon kun waan nu dhufneef sirriin xaqqabamuu hin dandeenye. Deebiin immoo waan kun baayineerii kunillee sirriitti nu achaggaree duraan birrii dhibbaanii amma garuu dabalee birrii 300 ta'e kumtaalee takkittiin. Kanaaf. Chaanaan keenya hojjetuu dhuftanii akkuma beekamu oduu jajjaboo darbee kanaa qabannee fi guyyaa qalee qabannee isin dhiyaannee jira. Akkuma beekamu mariin araaraa waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa biyya bulchaa jiru paartii badhaadhinaa jirti. Marsaa lammaffaaf Taanzaaniyaatti gaggeeffamee ture osoo waliin galiin adda ba'ee ture. Waliin galiin adda ba'ee karaa ba'ee ture. Egaa mariin waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaadhaa osoo waliin galiin adda ba'ee booda waraanni mootummaa PPdhaa tarkaanfii addaa obbo balleessinaa waan dhabamsiisne jechuudhaan godinaalee Wallaggaa garaagaraatii fi godina Wallaggaa Horroo Guduruu, Bunnoo Baddallee, Cawwaaqaa fi iddoo garaagaraatti manneen uummataa gubuun qabeenya uummataa saamuun isintuu waraana bilisummaa Oromoo mana nyaaksee nafaqaa jira isintuu jira jechuudhaan uummata nagaa nama guyyaa kaleessa akka maddii fi afaan Oromoo gabaasetti yoo xiqqaatti mana nama 30 gubuu fi namoota 7 kan ajjeesanii fi kan qabanii kareedhaa deemasan jira. Haala kanaan lolli akka malee godinaalee garaagaraa godina Arsii Shawaa iddoo garaagaraa hundatti yeroo ammaa tana tarkaanfiin waraana bilisummaa dhabamsiisne jiru waraana guddaa bobbaasee itti jira. Kanaaf yeroo ammaa tana keessatti OBO'n waraana mootummaadhaa kan itti dhufaa jiru iddoo garaagaraatti kan qolachaa jiruu fi kan firaa deebisaa jirudha. Kanaaf gamaa gamana jitti kan miidhamaa jiru yookaan kan dhumataa jiru uummata nagaa qotee bulaa fi horsiisee bulaa haawwan keenya abbootii teenyaa fi manguddoo teenya kan waa'ee waraanaa irraan beene kan nagaan bobba'ee nagaan dalagachaa jiru kan ooyiruusaa fi maatii isaa malee maan beene isintuu nyaachisa jaanii akka malee as manatti dhufanii qabeenya isaaniitiis gubaa isaanillee saamaa as kannaadha OBO'n jitti isintuu nyaachisu jira jaanii yeroo ammaa tana kan akka malee tarkaanfii garaagaraa fudhatanii tarkaanfii hin taane fudhatanii uummata nagaa fixaa jiranii. Kanaaf uummanni Oromoodhaa nuti ilma Oromooti
Poolisiin naannoo Oromiyaas Oromoo kan wobotis Oromoo kanaaf ilmaan Oromoodhaa hanga danda'amutti obboleeyyan kee yookaan obboleettii abbaa guddaa keenya hin miidhinaa hanga danda'amutti siyaasaaf jettaniiti kanaaf wal qusadhaa isin jechuu barbaada. Kanaaf galatoomaa.